Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Dhukkubbii. Barreessaan Diyaaqoon Heenok Hayilee. Kutaa sadaffaa hangafa lubootaa mooraa hangafa lubootaatti. Isaan kun adeemaniitii dhiisaa. Yeroo itti Yihuudaan loltoota dursaa dhufe sa'aatiitti gooftaan keenya hafuurri garuu qophoofteetti jedhee dubbate ture. Sa'aatiin gidiraasaa ga'uusaa beekee boo'ichaaf gadda guddaatiin kan itti kadhate duuka bu'oonni sirriba isaanii irraa ka'anii akka kadhataniif sa'aatiitti dammaqsedha. Jabaadhaatii kadhadhaa osoo isaaniin jedhu riban qufnu kan jedhan duuka bu'oonni isaa si'a lama kan isaan dammaqse gooftaanis deebi'anii yeroo rafan dhufinsa Yihuudaa fi humnoota waraanaa argee egaa kana booda rafaa kan isaaniin jedhe yoo rafanis kan isaan hin rafasne diinonni waan isaanitti dhufaniif. Yihuudaan isa qabsiisuuf yeroo mijataa osoo barbaadu guyyaa lama turus gooftaan keenya garuu yeroo isaan gaga'utti fi hojiiwwan du'a isaa dura raawwachuu qabu hunda osoo hin raawwatin eenyu isa hin qabne. Duuka bu'oonni isaa Faasikaa eessatti akkasiif qopheessinuuf barbaaddaa jedhanii yeroo gaafatan gara magaalaatti bahaa nama okkotee bishaanii baatus ni agartu. Innis mana manarraa mi'a manaa hundaan guutamee fi afame isinitti agarsiisaa isaaniin jedhee ture. Wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 13. Dubbii isaa keessatti maqaa namichaa fi bakkichaa kan dhokseef gurra isaa dhaabee dhaggeeffachaa kan ture Yihuudaan bakka sana yoo beeke gara Yihuudaa deemeetti himuun loltoota fidee waan dhufuuf ture. Akkas ta'e osoo ta'e immoo gooftaan keenya icciitii guddicha mana kiristaanaa keenyaa icciita qurbaanaa osoo hundeessin qabama ture. Amma garuu sa'aatiin isaa geera waan ta'eef gooftaan keenya qabamuuf eeyyame. Yihuudaan itti dhiyaatee erga dhungatee booda gooftaan keenya loltoonni sun gara isaatti osoo hin dhufiin dura gara isaaniitti dhiyaate. Diinota isaanii jaallata waan ta'eef isa barbaaduuf osoo isaan hin dhama'inii fi gufuun osoo isaan rukkutin gara isaaniitti isaaniif dhiyaate. Isa moosisnaa jedhanii gara isaatti yeroo dhufan gara tulluutti kan baqate gooftaan haa fannisnuu jedhanii gara isaatti yeroo dhufan garuu baqachuudhaaf hin yaalle. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 15. Akka raajichi Elsaa'i loltoota qabuuf dhufan ija isaanii jaamsee karicha siin miti magaalittiinis ishee kana miti nama siin barbaaddan akkasitti agarsiisuuf ana waliin bu'aa jedhee gara karaa biraatti isaan geggeessuu kan danda'u ta'us inni garuu gara isaaniitti dhiyaate. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 18 hanga 19. Fuuldura isaanii dhaabbatee eenyuun barbaaddu jedhee isaan gaafate. Humnoonni waraanaa mallattoo Yihuudaan isaaniif kenneen eenyummaa isaa kan hubatan ta'anis gaaffiin isaa waan isaan gufachiiseef Iyyasuus isa Naazreet jedhanii deebisaniif. Anadhaa yeroonni isaaniin jedhu gara dudduubaatti jedhanii kufan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 5. Gaaffii gaafatanii deebii yeroo kennamu gara dudduubaatti kufuu waan akkamiidhaa? Deebii eegan dhaga'anii akkamitti kufuu danda'u? Dubbisaan waaqummaa Yohaannis Wangeelaawiin obboleewwan isaa warreen kaan irraa haala adda ta'een taatee kana kan nuuf barreesse hoo maaliif haa ta'u? Dhugaadha. Namni kamiyyuu gaaffii ati abaluudhaa jennee gaafannuuf deebii eeyyeen anadha jedhu yeroo nuuf kennu nu kuffisuu hin danda'u. Humnoota waraanaa kanaaf garuu anadha jedhee kan isaaniif deebisee Museen tulluu Siinaa irratti maqaan kee eenyu jedhee yeroo gaafatetti anadha jedhee kan dubbate Waaqayyo Gooftaadha. Seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14. Lafarratti afaan kamiin iyyuu maqaan isaa guutummaatti ibsamuu kan hin dandeenye raajichi Daawit ati garuu sidha jedhee kan isaan faarfate mataa isaa anadha jedhee ibsuurraan kan hafe maqaa kamiin iyyuu murtaa'uu kan hin dandeenye Waaqayyo mataa isaadha. Kanaafuu anadha jedhee jecha waaqummaa isaanii yeroo dubbatu qulqulloonni akka Musee akka Yohaannis adda isaaniin sagadaaf ni gombifamu. Maalummaa isaa kan hin beekne humnoonni waraanaa fi kan isaan fakkaatan immoo anadha yeroo isaaniin jedhu gara dudduuba isaaniitti kufu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Kanaaf Waaqayyo ni ka'ee diinonni isaatiin foffoca'anii kan isa jibbanis fuuldura isaatii baqatan. Faarsaa 68 lakkoofsa 1. Kanneen akka Eelii hojii isaa yeroo dhaga'an gara dudduubaatti kufanii yeroo du'an kan akka Hisqi'eel immoo waaqessummaan adda kootiin hin gombifame jedhu. Hisqi'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 28 tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 18. Qulqulluun Gorgoriyoos inni nuusis jecha gabaabduun yeroo kaa'u
qajeelonni gara fuuldura isaaniitti yeroo kufan cubbamoonni immoo gara dudduuba isaaniitti kufu jedha. Dhugumayyuu kitaabolee kakuu haaraarraa akkuma hubanne duuka bu'oonni maqaa isaatti amanan hin sodaatinaa anadhaa yeroo isaaniin jedhu lapheen isaanii ni qabbanaa'e. Namoonni hin amanne garuu anadha yeroo isaaniin jedhu ni kufu. Hafuuronni hamoonis ni iyyu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14:27. Raajicha Daawitiin hammina sirratti focaasaniiru gorsan danda'amnes yaalan gara dudduuba isaanittis isaan deebista jedhame akkuma dubbatame humnoonni waraanaa isa qabuuf gara gooftaatti dhufan anadha yeroo isaaniin jedhu gara dudduubaatti kufan. Faarsaa 21:12. Gooftaan keenya humna waaqummaa isaatiin akka kufan kan isaan taasise isaan miidhuudhaaf osoo hin taane mallattoo isaaniifis nuufis ta'u nuuf kaa'uuf waan barbaadeef ture. Ergaan kun yeroon isaa waan ga'eef qaban malee baay'ina humna waraanaatiin kan qabame kan taane akka hubataniif lubbuu koo ani fedha kooniin jiraachisa malee eenyuun irraan fudhatu jechuun akkuma dubbate gooftaan keenya kan qabame namoonni isa qaban humna qabeeyyii waan ta'aniif osoo hin taane humni isaa fedha isaatiin dadhabina filateeti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:18. Kanaaf gara dudduubaatti akka kufan taasisuun humna waaqummaa isaatiin deebi'anii akka ka'an taasisuun immoo baay'ina arjummaa isaa isaanitti agarsiisa. Kan hubatan yoo ta'an loltoota sanaaf lallabni xumuraa kana ture. Qulqulluun Aginaaxiyoos yeroo kufan waa'ee humna waaqummaa isaa isaan hubachiisu yeroo ibsu akkas jedha. Akkatti murteeffamuuf guyyaa mataa isaa dabarsee kenne akkas yoo taasise murteessuuf yeroo dhufu immoo maal taasisa haa ta'u du'uuf yeroo dhufetti humna kana yoo agarsiise bara baraaf bituuf yeroo dhufuutti immoo humna akkamii agarsiisa haa ta'u. Qulqulluun Yohaannis afaan warqees waa'ee kana yeroo ibsu gooftaan keenya fannoo irratti gidiraa simatee waa'ee hunda keenyaaf kan du'e fedha isaatiin malee dirqamaan qabamee duuti kan itti murtaa'e kan taane ni ibsa. Qulqulluun Phaawulosis waa'ee nama hundaaf du'a dhamdhamuuf jecha kan jedhes kanuma hubachiisa. Ibroota boqonnaa 2:9. Kiristoos du'a dhamdhamee jedhee kan dubbate innumti mataan isaa gooftaan keenya du'a akka xoofoo taasisee waan dubbateef xoofootti yoo fakkeeffames du'a dhuge jechuurra jechi dhamdhame jedhu kitaabolee irratti barreeffameera. Dhamdhame kan jedhu ibsi kun namni dhamdhamu hanga barbaade qofa fuudhee akkuma dhamdhamu gooftaan keenyas du'a fedha isaatiin kan fudhate malee dirqamaan kan fudhate akka hin taane kan agarsiisudha. Kanatti dabalataanis gooftaan keenya du'a dhamdhamee maqaa isaatiin wareegamtoota booda du'aniif xoofoon kun narraa dabartuu jedhee dabarsuusaa kan agarsiisu ibsa ajaa'ibsiisaadha. Gooftaan keenya du'a isaa eeyyamee kan fudhate nuuf jedheeti malee galanni isaaf haa ta'utii yakka qabaatee adabamuuf jedhee yookiin immoo du'uu isaatiin kabaja kan argatu ta'ee miti. Beektonni nuuf jedhee fannifamee kan jedhu yeroo hiikan akka kashlabbootaa dogongoree akka wareegamtootaa barbaadee miti nuuf jedhee fannifame malee jedhaniiru. Kufinsa loltootaan kan erga barsiisee booda loltoonni bakka kufanii yeroo kaan yeroo lammeffaaf eenyuun barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaanis Iyesuus isa Naazreet jedhanii deebisan. Innis anadha yeroo jedhu isa jalqabaan humna isaaf fedha isaan qabamuu ibseera waan ta'eef gara dudduubaatti hin kufne. Kufan osoo ta'es tarii kanaan booda yoo isaan gaafate osoo hin deebisinii fi dhimma dhufaniifis dhiisanii deemuu danda'us turan. Gooftaan keenya qabamuu isaatiin dura loltootaan waan tokko isaan yaadachiise. Kan isaan qaban waan hin humna hin qabneef osoo hin taane fedha isaatiin akka ta'e erga isaan hubachiisee booda na qabuuf yoo ta'e egaa naan barbaaddu yoo ta'e isaan kana dhiisaa deemaniitii jedhe. Gara gidiraatti osoo deemuu barsiisaa waa'ee barattoota isaaf yaadu. Gara qalamuutti osoo deemuu waa'ee hoolota isaa kan dhiphatu tikseen gaarii Kiristoos anaan qabaatii isaan kunaa deemaniitii dhiisaa jedhee lubbuu isaa waa'ee hoolota isaaf dabarsee kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18:8. Dandeettii duuka bu'uu isaanii beeka waan ta'eef waan hin dandeenyeen ol qoramanii akka hin banneef amantii isaanii hin jabaanneen gidiraatti akka hin kufne ni yaada waan ta'eef duuka bu'oota hojjetu tokko duratti ganan loltoota duratti akka falmaniif gad isaan hin dhiisne haa deemanii dhiisaa jedhe. Beektonni akka hubatanitti gooftaan keenya isaan kana jedhe malee duuka bu'oota koo dhiisaa deemanii hin jenne. Duuka bu'oota isaa ta'uu isaanii yoo ibse dubbii isaatiin balaarra akka isaan hin buusne isaaniif yaade. Fuula hangafa lubootaa duratti dhiyaate yeroo qoratamus akka deemsa qorannoon
maqaa warreen si waliin hojjetanii baasi jechuun kan baratame waan ta'eef waa'ee duuka bu'oota isaa gaafatamee ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 19. Gooftaan keenyas reebichaaf kaballaa obsaan fudhate malee maqaa hoolsaa dabarsee qeeransootaaf hin dubbanne. Dursee yeroo kadhatu isaan waliin addunyaa ramman turetti kanatti naaf kennite maqaa keetiin isaan eegaan ture. Isaanin hin eegee jechi kitaaba akka raawwatuuf isaan keessaa ilma badisaa malee eenyuyyuu hin banne jedhe akkuma dubbate yaadee dhokatee fedha isaan kan gane Yihuudaa irraa kan hafe gidiraan dandeenyeen qolamanii akka kufaniif duuka bu'oota isaa hin dhiisne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 12. Jechi isaan kana dhiisaa deemaniitii jedhu akkam raajiidha. Gooftaan keenya inni hidhamee bilisa kan baase duuka bu'ootaa qofa osoo hin taane hunduma keenyaani. Hidhamee kan nu hiike bilisummaan akka deemnu kan nu taasise hunduma keenyaani. Qulqulluun Simi'oon Amdaawii atis deebistee isaan kana dhiisaa deemanii anaan qabaa jettee waa'ee duuka bu'oota keef waa'ee warreen sitti amanan hundumaaf lubbuu kee du'aaf kennite jechuun ibseera. Gibra himaa maatii kan jimaata galgalaa kutaa 2ffaa. Kana booda loltoonni sun gooftaa keenya qaban. Dhukkuboota fannoo 13 keessaa tokko ta'ee kan lakkaa'amu qabamuun gooftaa fuula fuulaan yeroo ilaalamu baay'ee guddaadha. Waaqni addunyaa barruu harka isaan qabee jiru akka hattuutti loltootaan qabamuu isaa dhaga'uun baay'ee kan cimudha. Sirni qulqulleessaa keenyas akkas jedha. Hundumaa kan qabe qabanii, hundumaa kan bitu hidhan, eekkamsaan harkisanii jaalalaan isaan hordofe. Akka hoolaa qalamuuf oofamee akkuma hoolaa fuuldura warreen gogaa isaarraa baasanitti callisu akkasuma afaan isaan banne jedhamee raajicha Isaayyaasiin kan isaaf dubbatame cubbuu addunyaa kan hambisu hoolaan Waaqayyoo hidhamee yeroo harkisan mormii tokkoyyuu agarsiisne. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 7. Nuun hidhaa cubbuu jalaa hiikuuf fedha isaatiin hidhame. Dhukkubsattoota kan ittiin fayyisu, kanneen gad jedhan kan ittiin sirreessu harka isaa hidhan. Icciitiin dubbatamne kanaaf dinqisiifachuun ni ta'a. Murteessaa kan ta'etti murteessanii hidhaa cubbuurraa kan hiiku isa hidhanii addunyaa kan qabe isa qaban. Hangafni lubootaa kakuu haaraa Kiristoos funyoo sibiilaa lottootaan qabamee gara mooraa hangafa lubootaa oriitiitti dukkanaan geeffame. Gurraa Maalkoos. Maalkoos garboota mooraa hangafa lubootaa eeganii fi dhimma nageenyaa mana qulqullummaa waliin wal qabate kan hojjetan keessaa isa tokkodha. Hangafa lubootaa horiitiif garbicha kan ta'e namni kun kamisa galgala dirqamni hangafa lubootaa kakuu haaraa Kiristoosiin hidhee fiduutti kennamee dukkanaan humnoota waraanaa waliin dhufe. Loltuun kun waraana yoo xiqqoof illee turre hirmaatota baay'ee hin qabnee fi osoo hin jalqabiin dhaabbate irratti gurra isaa kan dhabe loltuu tokkicha madaa'e ta'e. Wangeelaa kan dhaga'u gurra kan qabu haa dhaga'u jettu akka barsiisuuf waggaa 3 kan leenji'ee lallabdichi Phexros gurra dhaga'u kan loltuu kanaa kutee gate. Akka qeensaaf akka rifeensaa kutamee biqiluu kan hin dandeenye gurra isaarraa kutee yeroo gatus yeroo waaman dila jechuu kan barbaadu hojii isaa mooraa hangafa lubootaa balaarra buuse. Hanqina dandeettii dhageettii irratti dabalachuun garbichi kun gurri isaarraa kutamu kan ilaalan kanneen seera beekan hunda biratti hiika kan qabu madaa kan biraatti ta'a. Akka seera horiitiitti garbichi tokko waggaa 6 erga bitamee booda waggaa 7ffaatti bilisa ba'uuf mirga ni qaba. Garbichi kun yeroo bilisummaa isaa ga'ee gooftaan isaa bilisa baasuuf yeroo ka'etti jireenyi mana gooftaa koonaaf toleeraa bilisa ba'uun barbaade jedhee garbummaatti ufuu yoo barbaade gurra isaa baqaqsee yookiin dhuree garbicha bara baraa akka ta'uuf seerri ni ajaja. Seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 2. Kanarratti hundaa'uun Maalkoos kanneen seera beekan duratti gurri isaarraa citee yoo argame ergaa ni dabarsu garbummaa koonaaf wayya akka jedhe ta'eeti. Gooftaan keenya gurra garbicha kanaa battaluma sana yoo isaaf deebisellee seenaan gurra garbicha kanaa kutamuu bara garbummaa dhala namaa kan ture 16ffaan yeroo dhumu gooftaan bilisa isaan baasuuf dhufee hin dhageenyu jedhanii jireenya garbummaa jiraachuuf kan filatan Yihuudotaaf taatee akeekkachiisaa rakkisaa isaaniif ta'e.
Wangeelaawwanni sadii kutamuu gurra isaa qofa yoo barreessan, ogeessichi fayyaa Luqaas garuu tasuma kan hin yaadamne hojii dinqisiisaa ogummaa yaalummaa isaa kana laalee osoo hin darbin gurra isaa qaqqabuu qofaan fayyise jedhee nuuf barreesseera. Wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 51. Nama akka nama suphee dha'uu biyyoorraa kan uume ilmi Waaqayyoo ija namicha jaamaa dhoqqee dhibee dhiqadhuutii ilaali kan jedhe hunda kan danda'u Kiristoos gurri suphichaa akka tasaa yeroo citu harka waaqummaa isaan gurra lammeeffaa kenneef. Asirra kan jiru kan biraan kan nama dinqisiisu wangeelicha irratti gooftaan citee kan bu'ee gurra Maalkoos Geetsemaniitti dukkanaan naannoo biqiltootaatti lafarra barbaadee kaase kan jedhu hin barreeffamiin hafuusaati. Abbootiin Ortoodooksii akka hubatanitti gooftaan loltuu kanaaf raajiin gurra biraasaaf kenne malee gurra cite lafaa kaasee ittiin deebisne. Sirrimas maal isa fayyada? Mooraan gafa lubootaatti oduu shiraafaxxummaa meeqattiin dhagahaa kan jiraate gurri xuraa'e maal isa fayyada? Harka waaqaan kan tuqame gurra haaraasaaf hin wayyu jettu. Baay'ina duuwwan hamootiin kan xuraa'e gurri keenya kun jijjiirame kan akkasii gurri haaraan kan nuuf kennamu osoo ta'ee Phexros dhufee gurra keenya maaloo osoo nuuf kute. Sirna qulqulleessaarra dhaabbannee maaloo gurroota siif qofa dhaggeeffatan nuuf kenni jennee kan kadhannus kanaaf miti. Sirna qulqulleessaa Yaaqoob isa Seruug haddaa fenefs. Gurri isaa kan isaaf fayye abbaan gurra sadii Maalkoos oolmaa gooftaa kanaaf maal isaaf deebise laata? Miila gooftaa keenyaa jalatti kufee maaloo balleessee raanaaf dhiisii jedhee kadhate laata? Waa'ee waaqummaa gooftaa keenyaa dhugaa ba'ee wareegamummaan du'ee haa ta'u. Qulqulluun Efreem inni Sooriyaa akkas jechuun deebisaa nuuf kenneera. Maalkoos gooftaa gurra isaaf fayyiseef oolmaa isaa hidhuun isaaf deebise. Gooftaa isa fayyisee harka isaa dudduubatti dhee kukuffii isaa fuudhee deeme. Nama ajaa'ibsiisa. Raajii isaaf raawwatameen illee nahee gara mana isaatti hin deebine. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.